Hachalu is a humble, honest, kind individual who spoke nothing but the truth. Someone once said the truth is like the Who is Hachalu? Hachalu is a humble, honest, kind individual who spoke nothing but the truth. Someone once said the truth is like the sun. You can shut it out for a time, but they ain't going away. He stood his ground when it mattered the Lord. He spoke his heart out and affirmed his position that which was by his people, the Oromo. Yes! To stand up for their right. He became a loud voice for so many fight hard. In him, he found light he was fighting for. Using their light out of the tunnel we came in 2018. Of course, many lives were sacrificed. But now someone is trying to push us. We are not going to fall back. Never, never, ever again. What Hachalu music did was give a soul to the Oromo across the universe. Wings to the mind, fire to the imagination, and life to everything. He is undeniable talent and a voice that is so soulful. He is indeed a musical genius and a shining star with the brightest character. Too many Hachalu music will live for eternity, just like the lives of Edbisa Adunya. One day, music is space that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. My music is just trying to sabotage the Oromo movement. Your days are numbered. If you are Oromo, this is the time to walk side by side with us. And no matter what ethnicity you are and difference we got, now we have a common enemy. Why not unite against it? Fighting for what you believe is right than to live your whole life knowing you could have done something. Hello, Oromo. Hold back a minute. When we take place, I need to give. Come on, move to the side. Give it up to Tanimi. You, is it empty? Hey, come on. What a TikTok!
would like to thank all my people from all over the city in the UK. Almost we are from 207 cities in the UK. We are gathered here to be amazed for our people who are believing in Ethiopia. For our people who have been dying by the name of Prime Minister of Ethiopia, the so-called Nobel Peace winner of 2019. He did not deserve. But this prize is killing our people. He must stop killing our people. He must stop now. I want to thank the UK police who have been giving us protection this morning after night, and we ask you to continue giving us the protection tomorrow, the day after, until the killing, until the injustice, until the disbursement in Ethiopia is stopped. We would like to humbly request to the Prime Minister, His Excellency, Honorable President Boris Johnson, to hear our voice. These people who are here should be here. We want our Prime Minister to hear us. We want him to hear us. We want the action from the UK Prime Minister and the UK Home Office. The man who compared to another African Mandela, or the man who compared to the American Barack Obama, or the man who compared to the UK Prime Minister Joseph Johnson, he is arrested. He is a political scientist. He is human rights activist. He has been detained. He has been detained without committing anything. I hope you all know that Tayar is not a criminal. Is Tayar a criminal? No! Is Tayar a criminal? No! Tayar is a human rights activist. Tayar is a freedom fighter. Tayar is a leader. Yes! Tayar is my leader today. Yes! Tayar will be my leader tomorrow. Yes! Tayar will be my leader today. Yes! Tayar is my leader today. Yes! We believe the so-called Ethiopian election is going to be held tomorrow. We are not going to vote. Let Zad Tayar Muhammad learn his education. We believe in this. We will live with all the time in Ethiopia, with harmony, with respect. We want to keep our identity. We want to keep our culture. We want to keep our religion. But the Ethiopian government, the people, the so-called prosperity party, Ethiopia, is against this. So, no to prosperity. No to Abiy. Abiy must go. Abiy must go. Thank you. Thank you very much. Erojiki. 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 Please, namni waa keessaa duutan haidhaan. akkuma argitan dhaggeeffattoota keenya
ittaanaa abteessitti argamee jira. Mee yaada xiqqoo isii qeerroo biyyaatii fi akkasuma qeerroo asiitiif waan dhaaman walumaan haa dhageenyu xiqqoon dhageenyu. Mee yaada qeerroo biyyaas ta'e akkasuma qeerroo Yuurooppii fi akkasuma Ameerikaa akkasuma Awustiraaliyaa ummata baqatanii naannoo biraa jiraatan akkasuma biyya keessa namoonni jiraatan mee yaadaa fi dhaamsi qabdu yoo jiraate akkasuma waa'ee deeggarsa kanarratti. Hacaaluudhaaf haqni isaa argamuu qabaa kan jedhu haqni akka hacaaluu ba'uu qabaa kan jedhu mootummaan addunyaa tiyaatirii ofii ajjeesee kee tiyaatirii lafa butuun ta'e qaamni walabaa harkatti dhiyaatiin ala kan ta'e ajjeechaa hacaaluu wareegamuu isaa kamittiin akkanni wareegame akkanni qoratee nuu baasu haqa akka argatu hacaaluu kana dubbataa oollee tokko kana lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa warri hooggantoota warri maqaan isaanii hin beekamne maal duree tokko malee hatattamaan akka gadhiifaman kan jedhu akka inni gaafataa oollee Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa hundi isaaniiyyuu warri siyaasa Oromoo hoogganan warri godinarra aanaa gandatti siqaman hundi isaanii kan Oromoon illee isaanii dhageenye siyaasaaf jedhaniitu hidhaman waan ta'eef badii tokko hin balleessine waan ta'eef maal duree tokko malee hatattamaan akka gadhiifaman kan jedhu kan inni gaafataa oollee ni lammaffaan isa kanadha. Sadaffaan immoo kan nu gaafataa oollee Oromiyaan harka Oromootti deebi'uu qabdi. Kana booddee haasaa mootummaa nafxanyaa hin qabnu. Gaaffii mootummaa nafxanyaatti dhiyeessinis hin qabnu. Kanaaf Oromiyaan harka Oromootti deebi'uu qabdi. Hamma Oromiyaan harka Oromootti galtutti harka Oromootti deebi'uu Oromiyaa hamma mirkaneeffannutti manatti hin deebi'u jedhee isuma qeerroon biyyaa dubbataa jiru sagalee isaa dhageessisaa oollee ijoolleen biyyaan dhaggeeffataa jirtan sagaleen keessan lafa isin jirtanitti qofaatu hin ta'in kunoo wiirtuu walakkeessa Yuunaayitid Kiingdam London waajjira muummicha ministeeraa fuulduratti dhaga'amaa oole waajjira BBC World duratti dhaga'amaa oole karaa gurguddaan Londoniin keessa jira jedhamu hundumtu sagalee keessan dhaga'aa oole sababiin isaa sagaleen keenya sagalee keessanidha waa'ee keessan dhageessisaa oole kanaaf laafina jabaadhaa mootummaan nageenyaa sagaleen qawwee baattee olii gadii fi ittiin ilaalina keessisee hurraa jira dadhabaa jirti namni qawwee fudhatee gadi ba'e nama injifata jira kan qawwee fudhatee gadi isinitti ba'e waan injifatameef keessisee hurraa jira abdiin guddatina jabaa isaa isinii jechuu barbaanna dirreen keessan jabaadha akkuma kanaan duraatti caasaa mootummaa hunda isaa dadhabsiistanii biyya keessan deebitanii dhuunfatta inni ammaa kun isa dhumaadha qawwee baattee waan isheen naannofte waan isheen nama reebduuf waan isheen nama hiituuf jabaa isinitti hin fakkaate lafa lixxu dhabdeetu hurrooftee keessisee akka kanattiin olii gadi akka saree maraatu godhataa jirti mootummaan injifatamedha mootummaan akka kanattiin lammiilee ofii olii gadi fuudhee deema tokko wanti qabachuu qabdan immoo Itoophiyaa keessas Oromiyaa keessas mootummaan hin jiru kan jiru shiftaa naftanyoota wal ijaartetu maqaa Abiy Ahmed jalatti walitti qabamee 4 kiiloo jira kanaaf kan jiru gurmuu shiftaa naftanyootaati malee mootummaan hin jiru mootummaan beeknu mootummaan ituu jiraate Hacaaluun guyyaa saafaa hin ajjeefamu ture biyya dhalatee guddate irraa biyya sodaattuu siree jalaa baasee barcumaan ga'e irratti hin ajjeefamu ture Hacaaluu sababiin isaa mootummaatiin jiru jechuudha Oromiyaa keessa waan mootummaan hin jirreeftu Oromoon akka kana ta'aa jira waan mootummaan hin jirre kan jiru shiftaadha jechuudha suuqii nama cabsaa ture argitanii hundi keessa suuqii loltoota ergeetu cabsaa ture kun takkaa seenaa Itoophiyaa keessatti dhaga'amee hin jiru suuqii cabsee kan nama saamsise shiftaadha kun malee mootummaan kanaaf tokkoffaa mootummaan hin jiru Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessas mootummaa ijaarrachuudhaaf sochii isinirra jirtan kan nuyi isin gargaaraa jirru mootummaan akka ijaaramu tokko lammaffaa seerri hin jiru Itoophiyaa keessatti seerri akka iddootti deebi'u seerri akka hojiirra oolu kan isin qabsaa jirtan nus kan qabsaa jirtu kanaaf seera hin qabu mootummaan aangoorra jiru mootummaa isin moo'u kanaaf hojii isin hojjetaa jirtan hojii jabaadha humni keessan hin laafin jabinni keessan addunyaa keessatti dhaga'amaa jira jabaadhaa harka wal qabadhaa wal gaafadhaa akkuma kanatti itti fufaa isin jechuu marga. Iddoo galatoomii tanaafte. Ayyee akkasuma itti aansee artist Shukrii Jamaallee asitti argama. Mee akkasuma qeerroo biyyaas ta'e akkasuma qeerroo biyya ormaa keessa jiraatan hundaaf dhaamsi qabduu fi quuqamni si keessa jiru hundi waan jiru fakkaata.
ta'us ammoo dhaamsaa fi akkasuma gorsa waan qabdu yoo jiraate akka dhaggeeffattoota keenyaan geettu si affeerra. Siyaasa Oromoo balleessuudhaaf siyaasa Oromoo amma jirbana uummata Oromoo galtee kuusaa jalatti dubbisuudhaaf jibbaa uummata Oromoo qaban irraa naftanyaan waggaa 150 uummata Oromoo dhiitaa bulee dhiitaa jiraatee ammas jibba oromummaadhaaf qabanidha malee waan biraatiin miti. Kanaaf Jawaar Mohaammed faayidaa jiran Baqqalaa Garbaa faayidaa jiran man Oromoo hedduutti yeroo hedduutti manidhaa jiran namni Jawaar Mohaammed baasu Abiy Ahmed Sultaan qeerroo Oromoo qofa. Uummata Oromoo qofa Jawaar Mohaammed manidhaati baasu. Abiy Ahmed mootummaa nama jiru gabrisiifnaa kun yoo uummanni Oromoo kaabaa kibbaa itti cufee muddeeni jedhe Jawaar hin gadhiisa. Oromoo yoo nu laafnee akka jenne Jawaar bahuu nuti akka lubbuu isaallee dhabnu beekaa. Akka lubbuu isaallee dhabnu beekaa. Kanaaf Oromoon kaabaa kibbaa itti duulee kaabaa kibbaa dhaabbatee afaan tokko ta'ee tokkummaadhaan Jawaar akka malee bahu yoo itti deemne Jawaar hin gadhiisuu dandeenya. Yoo nu laafne lubbuu Jawaaris dhabuu dandeenya jechuudha. Jawaar qofaa miti warra Oromoo qabsaa'ota kana hidhaman hundaan. Isaan baduu jechuun ammoo nu baduu akka ta'e beekaa. Isaan baduu jechuun nu baduu akka ta'e beekaa. Kanaaf keessattuu uummata magaalaa Finfinneeti. Wanti dhaamu barbaadu qabsoo Oromootti makamaa. Uummata Finfinnee jechuun lubbuun uummata Finfinnee Oromiyaa harka jirti. Akkuma Oromiyaa keessa hin jirtuttis. Kanaaf bishaan Oromiyaa fayyadamaa, ifa Oromiyaa keessa dabalee fayyadamaa, karaa Oromiyaa fayyadamaa, wanta hundi Oromiyaa fayyadamaa dachee Oromoo irra jiraata. Qabsoo Oromoon hirmaatu jechuun qabsoo Oromootti jookii godhu jechuun hin beeyne. Naftanyaan gaafa Hacaaluun du'ee waan hedduu nama dhukkubsa jechuudha. Gaafa Hacaaluun du'ee boo'ichaa reeffa Hacaaluu deemu oddoo keessa dhaabatanii haxii keessa dhaabatanii uummata taasisaa uummata boo'icha deemaa jiru dhakaa darbataa turan. Wal beeyna nu gartee naftanyaan maal akka taatanis isin beeyna jibba isin nu qabdanii isaan nu qaban isin beeyna. Kanaaf yoo qabsoo Oromoo kanarraa isaan qabsoo Oromoo kanatti dabalamanii hirmaatanii uummanni Finfinnee jechuudha. Naftanyaa ofirraa dhiisanii uummata Oromoo wajjin hin dhaabatin borganama hin boo'ina. Bishaan dhaabatuuf hin boo'ina, ifaa dhaabatuuf hin boo'ina, shunkurtiin dabalee jettanii hin boo'ina, timaatimni dabalee jettanii hin boo'ina. Kanaaf Jawaar Mohaammed gadi dhiisaa Jawaar Mohaammed gadi dhiisaa jenna. Kanaaf Abiyyiin kadhaadhaanii miti giddiin gadi dhiifta Jawaar Mohaammed qabsaa'ota Oromoo. Yaabata gowwaa bakka itti dhiyeessuu hin qabne Abiy jechuun dhagaye namni akka keessa salphate hin jiru. Naftanyaan nu gabromsus bakka itti dhiyeessitu qabdi. Waan kanarra deebiin yeroo wayyaanee dhiyeessus gara itti dhiyeessitu qabdi. Ati garuu dugdatti baattee akka Hacaaluu nu jedhe gartee 4 kiiloo si galchanii atarra dhugaa Oromoo dhoksuudhaaf deemuun gowwummaadha. Gowwaadha malee siyaasa beekuu miti. By the way, jara achi tukkaamsite jechuun Jawaar fayyite jechuun sagalee uummata Oromoo dhoksisitiin fakkaatin. Kakka isaanii kumaatama miileensi jira. Kanaataa keetti qabat. Kanaaf qabsaa'ota Oromoo jaalattee osoo hin ta'in giddiin humna qeerrootiin gadhiif akka humna qeerrootiin si kennetti gubbaarra humna qeerrootiin Jawaar hin gadhiif. Mee akkasuma community huulirraa dura bu'aan asitti argamaniitiin dhaamsa qeerroodhaaf qaban fi akkasuma haala yeroo ammaatii wal qabatee waan nu ibsan jiru. Mee yaadni isin qabdaniif waan isin qabdan maal? Carraa kana naa kennuu fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ni galateeffadha. Akkuma isin beektan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kabiyyaa qilleensa irraa bu'ee jira. Kabiyya alaa hin jira, hullee hin jira. Kaleessas uummata Oromootti dhaabee haqallee uummata Oromootti jiraachisaa jira. Deeggarsi kennu uummata Oromoo irraa. Inni taanu mootummaa Abiyyiitiin daddafii irraa ka'ee jenna rafuu jira namichi akka bashaanii tiraafika lakeettee falfala lakeettee dammanne bakka rafu maaliif jennaani adduutura tokko malee haasaa tokko malee asii achi jechuu tokko malee dursee yoo biyya san keessatti Oromiyaan xiqqoo isin haa qabbanooftu qeerroon na jalaa gadaa qabbanaa'u yoo jedhe Jawaar Mohammadii fi uummata agartee shiraa hidha maraa gara akkasiisu kanaan alatti nageenya eeggamu. Lammaffaa wanna biyya keessatti ta'u kanaa fi namoonni hedduun hin galleef Abiyyiin callaa komatu. Abiyyi nama tokko Oromoo jennee kaleellee hiriirallee baanee fi kaleellee gammannee sirbinee dhiichisaa baanee magaalaa kanallee dhufne jara nagaa babachaan hiriirratti gootullee
hiriira deeggarsaa siyyaanee baasii qabannee makiinaa qabannee taaksii qabannee uummanni keenya dubartii manguddoon ijoolleen lafa kana oollee waan goone maraa isin bartuu hin beekne. Haadha namichi silaa obbo Baqalee jedhamaa jedhan Tulluura jedhaan namicha pirezidaantii Oromiyaa isallee ni komanda harki kee dhiigaan hin badini harki kee takkala uumaallee dhiigaan hin badini harki addus waragaallee dhiigaan hin badini paarlaamaan agartee mootummaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ka jedhan sun katakkaa sagalee haqaa uummata Oromootiin filatamee achi seenis sun gaafuu bakka san taa'aa ummata keenya irratti wama gubbaa jedhame callaa jedhee biraa deeme. Badayaa ummata Oromoo, bada bakka booda ummata Oromoo, warra jallee Oromiyaa, birrii 5,000 yoo rabdan homaan taatanii ima jiraattanii. Biyyoota addunyaa irraa fakkeenya fudhadhaa. Gadhiisaa bakka san just resign. Resign now. They must resign now. The so-called caffee must resign now. Akkasuma ta'e malee inni gubbaa san taa'ee yoo silaa adda caffee mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa dide yoo silaa mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa dide humna tokkollee hin qabaatu. Amma wanni humna ta'eef ummata jala jiru kana. Kanaafuu dhiiga ummata keenyaa ka dhangala'aa jiru nama keenya ka dhiigaa jiru ummata keenya ka hidhamaa jiruuf Abiyyi boru isin gatee baqata isin bakka seentanii agartan Oromiyaa irratti haftan gaafa abbaan dhugaa hidhaasanii bee biyya qabate immoo itti gaafatamtan. Kanaafuu ummata keessa waliin dhaaladha. Poolisiin Oromiyaa birrii 3,000 jettanii ummata keessanii fixina. Birrii 2,000 jettanii ummata keessanii fixina. Ummata keessanii dabalama yoo waan biraa dhabdan ka ummata keessa qawweenna urraadhaa aduu badhaabadha. Laalaa qeerroo hin raabaatu. Ummata deeggara, ummata jalaa gora, mootummaa Itoophiyaallee Oromiyaa kan humna sifattuu agartan obboleewwan kiyya. Burga gaafa Jawaar faayidamee Hacaaluun hiriira deeme. Poolisiin nama 60 makiinaan nu marsee sa'a 3:15 dhaalanne keessatti sa'a 4 poolisiin wajjin deeme. Manchisaa deengata sa'a 3 poolisiin wajjin deeme. Hadda akkasitti biyya abbaa qabdu poolisii akkana kabajamnee ofii gurraacha biyya teennaa miti biyya namaa irratti kabajaa teennaa akkana jiraan. Biyya teennaa irratti ammoo uummanni keenya kabajaa dhabee sareen isa nyaattee hiriiraan bahu waraana balbalamne qaba itti dhaabuu qaban. Kanaafuu waraana keessa nurraa kaasaa hidhamtoota teenya gadhiisaa nagaa buusaa Abiyyi maskoo Abiyyi maskoo akkasuma qeerroo irraa nama tokko asitti dubbifna. Ayyee mee dhaamsi qabduu fi akkasuma yaadni qabdu akka qeerrootitti maal laata? Mootummaan kun wanni inni dogongore waa hedduu jira. Wanni inni ammallee hin beekin gowwummaa isaati wanni deemaa jiru. Fakkeenya Oromoo biyya alaa jirtu kana warra isaa dippiloomatii biyya alaa kan kana harkaa kutaa jiru kana rifatee rifannoota keessaa gowwummaa isaa Nafxanyaan deeggarsa naafee ajee Nafxanyaa yaammata. Nu hiriira Nafxanyaan sii baatu deeggarsi Nafxanyaan sii baatu yaa Abiyyi yaa Nafxanyaa. Qabsoo keenya finiinsa malee nu duubatti manatti deemsee nu teessisu. Haga hooggantoonni keenya mana hidhaatii baatu haga Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii beenitti jechuudha. Kanaaf akka manatti hin deemnu Nafxanyoota ati hiriira deeggarsaa ajenu waayatee addunyaa keessa yaamatte kanallee jarri qabsoo keenya finiinsitu. Nu yoo jedhan hin biibboyna manatti hin galu. Daamsi naa qabu lammaffaa Oromoo biyya alaa jirtan. Oromoo ofiin jettee qabsoo Oromoo gaggeessaa jiru biyya alaa kana keessaa haftee mana teettee nu laaltu ati Oromoo miti. Sa'a kanatti Oromoo walirraa hin naftu. Ummata keenya biyyaa dhumaa jira, qeerroo keenya dhumaa jira. Hoggana keenyatu mee yaada daa'ima Oromoo kiyya Jawaar maal jedhe? Ani ummata Oromoo abdadee biyya galee jedhe. Ummanni inni abdate Oromoodhaani. Ati yoo Oromoo taate qabsoo finiinsitee hoggana kee mana hidhaatii baasuu qabda. Namni inni abdate nama amma isaa qabsaa jiru kana malee Oromoo taa'eetii nu laaluu miti. Oromoon taa'eetii nu laalu deeggara Abiyyi dallaalu. Kana lammaffaa qeerroon keenya nullee warri ana jiru kuni mana galaa hin jirru isin cinaa jirra jabaadhaa qabsoo keessan finiinsaa waan danda'ameen nu asilee itti muddaa jira mootummaa addunyaa miidiyaan kun addunyaa kun jechuudha. Nu hordofaa waan jedhaniif isin lagaatanii jabaadhaa qabsoo keessan finiinsaa mootummaa gabrummataa kana akka 4 kiiloo biiroo seensisneetti 4 kuulee haga baasuutti qabsoo keenya manatti hin deebisnu hin galluuf jabaadhaa sin jaalladha. Luka qabnee baasna. Ayyee. Mul'atiin jira bakka hedduun ijoollee. Abiyyi qeerroo na'u. Wallaahi bakka hundaa ijoollee as jira kana jira bara. Anna Hacaan gaddal banaafxanyaa ትእዛዝ ነው. Hacaan ግደላሉ gaddal ዋርን ይሰራሉ አስተርከው OMNን ዝጋሉ ዘጋው እና ኦሮሞ 60 ሚሊዮን ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ሆነ እንደ ኦሮሞ ሆነ ያችን ሀገር ማስተዳደር ትችላለህ።
እኛ ማለት ነው። እኛ አንተ ታሪክ ኃይሌ ፊዳ ነው። ኃይሌ ፊዳ ጥሩ ለሰራ ነው ለዛ ሀገር የተሰቀለው። አንተም የዛ አይነት ዕጣ ነው የሚደርሰው። አሁን ከጀርባ ተቀምጦ ግንቦት ሰባትም ይሁን አሁን ብልጽግና ብለህ ያመጣኸው ፓርቲ ማለት ነው ናፍጠኛ ማለት ነው። መቼም ማለት ነው መቼም ማለት ነው ኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው መቼም እኛ በፌዴራሊዝም ነው የምንፈልገው። የታገልነውም ለፌዴራሊዝም ፌዴራሊዝም ይለመልማል። አሃዱ ማለት ነው መቼም እዛ ሀገር ላይ መቼም አይመለስም። የሚኒሊክ ሐውልት ደግሞ ከዛ ቦታ ላይ መነሳት አለበት። አጫሉ የተሰዋበት አንድ የገደሉበት ምክንያት ያንን ነገር ስለተናገረ እኛ ማለት ነው እኛ ቄሮ ማለት ነው አገር ቤት ያለው ውጭ ያለው አንፋታም። የምትፋታን ከሆነ ከላያችን ላይ ውረድ፣ እነ ጀዋርን ልቀቅ። ገና ካሁኑ ሽንኩርት ወደደ ድንች የኦሮሞ ጥቅም ቢወቁት እዛ ፊንፊኔ ላይ ተቀመጡ። የኦሮሞ ጥቅም መታወቅ አለበት። ኦሮሚያ የኦሮሞ ነው። ኦሮሚያ የኦሮሞ ነው። ውሃ ሲቆረጥ ደግሞ ማብራት ሲቆረጥ ደግሞ ያኔ ምን እንደሚመጣበት አለ። የፊንፊኔ ሰው ዳውን አብይ እንደሚል ደግሞ አንጠራጠርም። በቅርብ ማለት ጨርሻለሁ። ከንጀቹ ባባዱ ይጌ ቢሳ አዱኛ ጡሪ ነው ተተው አቢ 4 ኪሎ ከሳይን ባስኒ ወጣ ቄሮን ኦሮሞ ቀረን ኦሮሞ ቢያ ላከን ጅሩ ቢያ ከሰ ከንጀሩ ቀብሶምኔ አቢ አኩ ወልጋልችን ይቡስ ነው ወጣ ይጌ አጫሉ ጡሪ ነው ተተው አጫሉን ከንን ወራ ይገመ ኡጋው ኦሮሞ ወጣ ኡጋው ኦሮሞ ባከ ባሰ ኩን ኑን ለፌ ኬኛ ከሰት ለፌ ኬኛ ይጌ ኬኛ ጡሪ ተገኑታ ሀማ ሞቱማ ገብሮ ወጣ ከነ ኦፍራ ካሱ አሙ ሞቱማ ገብሮ ወጣ ከነ ለፌን ለገሳ ወዲኑ አወራ ለፌን አጫሉ እንዴሳ ነው አወራ ለፌን ቢሳ አስቲና ነው አወራ አቢ ሂምዋ ሂምቀብሶም አማዱማ አመቀርሺ ተቆ አመቀርሺ ተቆ ኪሲ ከሰ ናቱ ኦሮሞ ሚሊየን ጃታ ሚጅሩ ከሰ አሙ ኦሮሞ ተቆ መነ ከሰ ተቡቲ ሂምቀብሶም መነንቴዩ ረኔን ቁሉ ija tokko irra meechuuf kanaaf abiin bu'a nurraa bilisummaa akka godhadhamne dhangamanne deebinee bilisummaa keenya hin gonfanna. Kanaaf biyya keessas kan jirru biyya alaas kan jirru waltumsinnee qabsoo hafiniisinu itti dabalee moo poolisii oromiyaatiif qaamsa tokko qaba. Bilis uummata kee irratti hin dhokaasin, uummata harkaa nyaatu, uummata si guddise, uummata miilla duwwaa deemee sitti caammaa kaa'e, uummata ofii agabuulee si nyaachise galagalteetti dhokaasin seenaa si gaafata. Raayyaa biyya keessa kan jirtan hin godhinaa kana hin tokkaasina gara uummata keessanii qabsoon uummata keetii wajjin yeroo kana yeroo uummati oromoo laan ka'ee jiru yeroo uummati oromoo keessaan ka'ee jiru yeroo beekaan oromoo wallaalaan oromoo ka'ee jiru uummata oromoo bukkee dhaabbadhaa. Abii Mastigoo. Galatoon akkasuma qeerroo fi uummata oromoo biyya alaa kana jiran uummanni oromoo biyya alaa kana jirtan waan ajaa'ibaa gochuu jirtanii uummata kanarraa baradha uummata kanarraa laala haga maalti uummanni biyya alaa osoo guyyaa tokko malatti gariin haga har'aa sagalee isaanii dhageessaa jiran kun waan guddaa hayyoonni oromoo nu dura jirtan akka ammaa nun deemaa jirtan kanatti nun deemnaani Abiy Ahmed yeroo gabaabduu keessatti akka nu gaafamu abdii qaba garuu immoo dhaamsi tokko warra bilchiginnaa keessa dalaganii warra oromoodhaaf hin jedhaniif warri oromoodhaaf hin jettan warri bilchiginnaa keessa jirtan hadaraa yeroo oromoo wajjin dhaabbatan amma Abiy Ahmed deemuudhaaf kararra jira Abiy Ahmed dhabamaa jira kanaafuu sagalee uummata oromoo hin kaasina dhiiga oromoo tana laalaadha dubartiin uffata boocisaa jirta haadha daa'imata boocisaa jirta laalaadha oromoo cinaa dhaabbata oromoo yeroo cinaa dhaabbatan amma Abiyyi diktaatora nama ajjeesaadha kanaaf dhabamaatii deema malee wanni inni bu'uura gadi jabeessuudhaa deemu hin jiru. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii warri hidhaman isaaniitu gadhiifaman agarsiisu immoo agarsiisu Baqqalaa Garbaaf Jawaar Mohaammed Abiy Ahmed gannuun dhiisu fedhaan Abiy Ahmed fedhe isaatiin akka gannuun dhiisu dhibbaan dhibbatti abdii qabna. Eenyu gadhiisisaa uummata Oromootu muka itti naqee gabbaasa achi keessa uummanni Oromoo muka itti naqee achi gabbaasa malee kadhaadhaan tolaan Abiy Ahmed Jawaarii Baqqalaa hayyoota keenya tokko lakkeen gannuun dhiisa. Kana beekamaadha uummanni Oromoo hiriiraa fi ammoo qabsoo amma itti jiru kana laaffisoo osoo ta'e
itti jabeessu itti muddu akka inni nurraa buqqa'u jechuudha. Kanaafuu Abiy Ahmed ni deema ni buqqaa uummanni Oromoo bakka jirtan harka ol qabataa ijoolleen biyya arabaa jirtan ammoo wanni isaan godhuu qaba warri biyya arabaa jirtan akka keenyaa kanatti haalli isinii mijaa'ee hiriira ba'uu dhabuu dandeetta waan ta'eef nama jajjabaa filadhaati ufdura buusaati namoota jajjabaadhaan kana dandeettani OMN gargaara OMN yoo gargaartan akka waan qabsoo uummata Oromoo kana gargaartaniif OMN waan dandeettaniif namoota jajjabaa Faraan Amsalam gara feetanii qunnamuu hin dandeettan Shukrii Jamaal dubbistanii lakkoofsa kanaan isinii kennee dubbisuu ni dandeettan OMN cinaa dhaabbata warri biyya arabaa jirtan Abiy Ahmed yeroo gabaabduu keessatti nurraa akka deemu abdii qaba Oromoon ni bilisoomte. Galatoom. Akkuma argaa jirtan. ለምን እንደዚህ እንደተገኘውና ምን ተሰምተው ነው ኦሮሞ ጋር መቆም ለምን ነው ኦሮሞ ጋር መቆም ኦሮሞ ጋር ሳይሆን ከነጻነት ጋር ኦሮሞ ጥያቄ ከነጻነት ጀምሮ የነጻነት ጥያቄ የእኩልነት ጥያቄ እኩልነት ነጻነት ስትሆን ለጠቅላላ ለኢትዮጵያዎች ይሆን እንጂ ለብቻዬን አይደለም ለብቻው እንደሆነ ተደረገ ይሰበከም ይሰራል ያለው ሽማተቱ ላይ ያለው ስለሚሆን ይህን ያህል ያይታል ለሀቅ ጋር ነው ለሀቅ ነው የወጣው ለኦሮሞ ብዬ አይደለም ለኢትዮጵያ ብዬ አይደለም ማለት ነው ለሀቅ ጋር የቆመ ሰው ሴጣን ቢሆን ከሀቅ ጋር ቆመ ከዛ ሰው ጋር ተናግሮ መሳለ ለምን ጠየቁ መሰለህ ይሄን ነገር አንደኛ ደረጃ እንደምታውቀው ብዙ ጊዜ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስላሉ ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት አልተለመደም ሀቅ ጋር መቆም ብዙ ጊዜ አልተለመደም ምክንያቱም አይተህ ከሆነ አንድ ብሔር ሲጨቆን አንዱ ተኝቶ ነው የሚያየው ብዙ ጊዜ ምክንያቱም አንተ እንዳልከው ትክክል ነው ኦሮሞ ጋር ነው የሚቆመው የቆምከው ከሀቅ ጋር ነው እስቲ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንደ አንተ አይነት ሀቅ ጋር እንዲቆሙ የምታስተላልፈው ነገር ካለውና እኔ የሰራ ዱፈ ነው ማይሳት አሉና ኮንቱን በመታህል ታውቃለህ ተፈቀደ የመጣሁት እዚሁ ለንደን ነው የምኖረው እና ያው የስልጤ ተወላጅ ነኝ የደቡብ ውስጥ ነው የኖርኩት እና የመጣሁት እዚሁ ለንደን ዋልካም ስቶን ይባላል ከዛ ነው ዛሬ ስራ ነበርኩ ስራ አቋርጬ ነው የነጻነት የእኩልነት ጥያቄ ስለሆነ ከስራው የሚቀድመው እሱ ነው እኔ ደግሞ የህዝብ ሀገሬ ላይ ነጻነትና እኩልነት ሲመጣ እኔም ነገ ወደዛ መሄድ ስለምችል ለዛ ሲገኝ የመጣሁት አንድ ነገር ነው ከሀጫሉ ሞርጋ ተያይዞ እንደምታውቀው ጃዋር መሐመድ እና ሌሎች እስረኞች በአሁኑ ሰዓት ተደጋ ይገኛል ብዙ ጊዜ ጃዋር መሐመድን ልክ እንደ ሃይማኖት አራማጅ አድርጎ ነው የሚቆጥረው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወይም የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ቤት የሆነ በአሁኑ ሰዓት እንትን ላይ ያለው ዘግቷል እንዴት ምን ተሰማህ ጃዋር መታሰሩና ወይም መዘጋቱ ምን ተሰማህ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማኝ ዶክተር አብይ እዚሁ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ሳይሆን ዶክተር አብይን ሰልፍ ወጥተናል መጀመሪያ የተመረጠው እኔ ዶክተር አብይን ሳይሆን የደገፍኩት ያኔ ሰልፍ ሲወጣ ቲሸርቱም አለ በልቼ ዶክተር አብይና ለማ መገርሳ አብረው ያሉበት ቲሸርት 20 ፓውንድ አውጥቼ ያኔ የወጣው ፍትሃዊ ነገርና አሳዳጅ ተሳዳጅ አይኖርም በሀሳብ ልዩነት አበበ አንተያይ አይሆንም ሲል ነው አሁን እነ ጃዋር የታሰሩበትና እነ እስክንድር የታሰሩበት በሀሳብ ስለተለዩት ነው እና መጀመሪያ እሱ አሳዳጅ የለምና ኢንተርኔት ዘግቶ እና
ሌላ ሀሳብ ሰርቶ አገር እንትን ብሎ የሰፈር አለቃ መሆን ይቻላል እንጂ የሀገር መሪ መሆን አይቻልም ብሎ በአንደበቱ ተናግሯል። አሁን ያንን ነገር ነው ራሱ እኔ ያንን ነገር ነው መንገር የምፈልገው እና እዚህ ጋር ምን ቦታ ያደረገኝ ያ ነገር ነው። ዶክተር አብይ አሁን ጀዋር መሐመድ ከእስልምና ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተበላሸው እኮ እዛ ጋር ነው። እኛ እኮ አሁን ዶክተር አብይን ያኔ የደገፍነው የተበላሸውን ፖለቲካ እዛ ጋር የተበላሸውን ሙስሊም የሆነ ኢማም አህመድን ወራሪ ያደረግልህና ሚኒሊክን ጀግና ያደረግልሃል። ይሄ ጋር ነው ስህተት። ይህን ስህተት አውቆ ትላንት ከተበደሉ ህዝብ የወጣልኝ ስለሆነ ምንም ቢክድ ከተበደለ የወጣ ስለሆነ እውነቱን ወደፊት ያደርገናል ብለን ነበር የደገምነው። ዛሬም ያንን ነገር ነው አብይ እየደገመ ያለ፣ ሌላ ምንም የለም። አሁን እንዳለ ሚዲያ የመንግስት ሚዲያዎች ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው እንዳለ አንድ ማህበረሰብ ላይ አስጠግተው ራሳቸው ኦሮሞ እኮ ናቸው ተካከለ። ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ኦሮሞንና ከኦሮሞ ቀጥሎ መጨረሻ ታርጌታቸው እስልምና ስለሆነ አውሬ አድርገው እየሳሉ ነው በእነሱ ሚዲያ ነው። ይሄ ነገር ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ሁሌ ጤነኛ የሆነ ሰው ማንንም ሰው ያሳምመዋል። እና ብሔር ብሔረሰቦች ትንሽ ነገር አገኙ። አሁን የደቡብ ጥያቄ ነበረ። የደቡብ ጥያቄ ሚዲያ ቦታ ሰጥቶት ሊያስተላልፍ የነበረው ኦኤምኤን ነበረ። አሁን ሚዲያ የለም፣ ጥያቄ የለም። ባለፈው እሱ ራሱ ተናግሯል በፈለገው መንገድ። ለዚህ ነው እየተደረገ ያለው እንጂ ኦኤምኤን ከፋናና ከዋልታ የበለጠ ሙስሊሙን እኮ አሸባሪዎች በየመስጊዱ አሉ ብሎ በመንግስት ሚዲያ በኢቲቪ እኮ ፊት ለፊት ተነግሮናል እኮ ከዛሬ ከዚህ የበለጠ ምን መጥፎ ሚዲያ አለ? ኦኤምኤን እኮ የብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። ይሄ ነገር የሚጠብቅ ነው። ሰውየው ንግስና ብቻ ስለሚፈልግ ይሄን ነገር ያደርጋል። እና ይሄ ነገር ግን አንድ እኔ የሚያሳስበኝ ይሄ ነገር ለአብይም አይጠቅመው፣ ለሀገርም አይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። ማንንም የበታች አድርጎ መኖር አይችልም። እኩል ሁሉም የተለዩ ሀሳቦችን መቀበል ባንችል እንኳን ሀሳቡን መግዛት ባንችል ለሚገዙት መተው አለብን። እኔ የእስክንድር የጀዋር የበቀለ መጣስ ህፃን ልጅን ብትጠይቀው የፖለቲካ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። ግን ሚዲያ ላይ አንዳንዴ የራስህን ሀሳብ አንስተህ ካስተጋባን ሰዎች የሰሙ ይመስልሃል። ራስ ተመልሰህ ስትሰማው እንጂ ህፃን ልጅ ያውቃል። ግን አንዳንዱ ፈርቶም ይሁን እንደገና ደግሞ ሚዲያም የለም። አሁን በምን ወጥተህ ትናገራለህ? አሁን ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ያለው ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያለው? ከተዘጋ በኋላ በራሱ ሚዲያ መስኮት መጣና እዛ ደቡብ አካባቢ ያላችሁ ብሔር ብሔረሰቦች ዝም ብላችሁ አርፋችሁ ቁጭ በሉ፣ ጥያቄ ካላችሁ በቀጥታ እንድንመልስላችሁ ከፈለጋችሁ ጥያቄያችሁን አቅርቡ፣ አለበለዚያ ደግሞ አርፋችሁ ቁጭ በሉ አለ። ለዚህ ደግሞ ኦኤምኤን እስከ ወተሚና ካለ በቅርቡ ታስታውስ ከሆነ የስልጤ ተወላጅ ሁለት እንግዶችን አቅርቧቸው ነበር። ስለዚህ እነሱን ሲያቀርባቸው ደግሞ የስልጤ ተወላጆች ለኦኤምኤን ያላቸውን በጣም ቀረቤታውና አድናቆቱን ገልጾ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን አልፎ አርፋችሁ ቁጭ በሉ አንዱን አስረናል፣ ለብሔር ብሔረሰቦችና ለጭቁን ህዝቦች የሚናገረው ሚዲያም ዘግተናል እና የእናንተን ጥያቄ ስንፈልግ እንመልሰዋለን፣ ስንፈልግ እንተዋለን እና አርፋችሁ ቁጭ በሉ ብለዋል። እዚህ ላይ መስራት አለ። እኔ እኮ አሁን ኦኤምኤንም ጀዋርም በቀለም የታሰሩ ለምንድን ነው? የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ጀዋር አንድ ቀን በስህተት መጥፎ ነገር ተናግሯል የሚለኝ ሰው ካለ እኔ ነው። የብሔር ብሔረሰቦችን ኦኤምኤንን ያንን ያደረገ ያ ደግሞ አንድ ላይ ሆነ አብይን ከጎን በኩል ሊጎትቱ አሉ። ዶክተር አብይን የነዛን ሀሳብ ለማሰማት ከዚህ በኩል ያለው እኔ እንደ ብሔር ብሔረሰቦች ደቡብ ያለውን ብሔር ብሔረሰቦችን እያንዳንዱን ጠርተህ ብትጠይቀው ኦኤምኤን እና ዋልታ ነው የሚሻል ብትለው ምርጫ ብትሰጠው ኦኤምኤን ነው የሚሻለኝ ይላል። ይሄ እኮ እኔ መናገርም አይጠበቅብኝም። እና ኦኤምኤን ለምንድን ነው የተዘጋ ይታወቃል እኮ። አሁን እኔ እናንተ እኮ እናውቀዋለን። ሌሎች ደግሞ ለምን እንደተዘጋ ይህን ያህል ምን አይነት ነገር